walitti dhufneef hara tokkoon baroota dabre kana akkuma beekamutti haa addunyaan dhukkuba koronaatiin weeraramte keessa nutiis akkuma isaaniititti waliin weeraramaa turre ammoo sanirraa dandamachuudhaaf arraan tana fakkii amma sagantaa ilmaan keenyaa kana godhannee keessaan ammoo nutiis wal arkinee baga rabbiin dhukkuba badaa kana jalaa baasee jechuuf arraasitti walitti dhufne. Jaalataa keenya galatoomii atii fi warri hegeree miidiyaa hoogganuu Abdusalaam illeen asitti nu argamtanii bu'aa arraan tana galmeessine kana nurraa waraabdanii hawaasa keenyaaf dabarsuudhaaf galatoomaan isiniin ja'a. Isinillee galatoomaa waan itti jirtanii fi wanni as dhufneef waa'ee ijoollee barattoota naannawa Torontooti tan waggaa 2000 fi 2001 ijoollee eebbisuu irratti qooda fudhachuun waan silaa yeroo dheertuu dura godhuu turre beete haalli kun naannoo kanatti hin beekamne ammoo waan haaraa waan ajaa'ibaati waldee dubartoota Oromootu qopheesse isarraa qooda fudhachuudhaaf dhufnee sagantaa gaarii qopheessan haa galatoomanii. Wanni har'a addana dhufnee fi koovidii fi amata darbe ijoollee giraajuweet taatee fi bakka takkatti illee salabreet hin taanee fi akkuma kanuma sababeeffachuudhaaf dhaabni dubartoota Oromoo Kanadaa ijoollee teenya gammachiisuudhaaf salabreet goonaaf jedhanii har'a sagantaa kana qopheeffatanii akkuma argitanitti ijoollee teenya giraajuweeshin isaanii waraqaa kennaniifi jechuudha. Waan irratti asirratti giraajuweeshina godhaniif badhaasa saniitii fi walgahii ijoollee wal garsiisuu fi wal barsiisuudhaaf as dhufnee as jirra gammachuma saniitiif. Har'a wanni waliin dhufneef gammachuu ijoollee teenyaa giraajuweeshina hawaasni dubartii nu qopheessanii fi akkasitti as dhufne.